وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كرم قبابة دي مجرى كرا قد دالي متي Namatu وان isini سبقة baga babbat. دبتني واني أستاذ أحمد قابة متوكو Wan sana kamale أمني anu. أمني بيتنا كون سنة جاب سيني قلتي وفما سانتي قابتني Sa. وفما سانتي سي قافناتي مسلمة تقريتو يو أبولي سكيتي مو كريستانا ورموتو أبولي سكيتي ينان أبولي مسلمة تقريتي جدين deebii gaariidha hin balleessine sababni isaa ofii gaafatan maaliif jennaani nuti muslima biratti jechuudha addunyaa irratti araba haa ta'u faranjii haa ta'u maal haa ta'uti innamal mu'minuuna ikhwa almu'minuuna ba'duhum awliyaa ba'd jaalala guutuu kan kenninuuf qalbii keenyaan waan tokko wajjin hujjannu ka waan tokko akkaataa bultiin keenya hojiin keenya guutuun ka wal fakkaatuun muslim wajjin Tigree haa ta'u Amaara haa ta'u Akas. akkana jechuun ammoo yoo namtichi sun waasaa mun dhufe dhiisee jechuudha miti laa fakkeenyaaf amma Amaarri tokko muslima yoo ta'e yoo dhufee nama Oromoo tokko kiristaana yoo haa ta'u ni saama yoo jedhe dhiisee jechuudha miti nabi rabbiidha alayhi salaatu wasalaam unsur akaaka zaaliman oo mazluuman jedhan yoo miidhelleen yoo miidhamelleen obboleessa kan keedhaa nasariif tumsiif jedhan yoo miidhe siraawu yoo miidhame siraawun tumsaniif yoo miidhe akkamitti tumsan jennaan akka inni nama miidhe dhoowwi jedhan Akas. Tigreen tokko ani muslima jedha dhufee Oromoo yoo miidhe ittiin dhiifnu dhugaadha. Akas. Lakkin ta'u ummanni kun saba kiyya obbolaa kiyya ka wajjin dhaladheedha hin miidhin jechuu waan biraas. Lakkin ammoo obbolummaan nuti walitti qabnu obbolummaa amantii wal fakkaanna waan tokko hojjanna akka tokkotti jiraanna rabbi tokkichatti amanna nabi Muhammadin alayhi salaam fi nabiyyoota hunda wajjin qeeballa. Garaagarummaa nuti hin qabnu zariin ammoo nabi Allah Aadam irraa alayhi salaam dhufte hunda keenyaa jechuudha. Garuu kiristaana Oromoodha obbolummaa zariidha walitti hin qabne kakaluudha. Kaan illee Tigreen illee bar deemnee walumatti deebina. Achi fagaata malee. Sa. Tigreen illee inuma walitti deebina. Amaaraan illee walumatti deebina. Achi fagaata malee. Kiristaana Oromoodha ammoo dhugaadha aantii keenya fira keenya nama isaan irraa tola nutti oole toletti oolla. Akka musliimaatii miti. Akka musliima Tigreetii miti laa. nama nuun loluudhaa dhufe kiristaana Oromoo fi jedhaa kan arrabsuudhaa dhufe obboleessa kiyyan jedhuun diina kiyya jedhaan islaamummaan kun barsiisu kan nama amantaa kiyya naaf kabaje nama nabi rabbiidhaa isa salaam arrabsuu dhabe nama rabbiin subhaanahu wa ta'ala arrabsine nama nagaa na wajjin jiraatu fira kiyya toletti ool rabbiin subhaanahu wa ta'ala sinigaltee rabbiin subhaanahu wa ta'ala tola aantii keessanitti nama fira keessanitti hatta kaafirallee haa ta'uti amantee fedhaa qabaatu toletti oolaa jedhe. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ركون قبضتوا نما سين اللول نما أمنتها كان كيرا سيرور رفني نكا وججراتشو سندوه في راكينيا وبلما زري الأنكم رب سبحانه وتعالى بيوت الرواقود بدو قال لهم أخوهم هود جرامي وبليس ساني هود يران نسبان إنكم وبلما نسبات وبلما أنتم مات إسين تنمو بكوندت أن أورمو كوارب سيلي وجنجرات أمي كريستانا أورمو دا guutuun tokko jedheeti wajjin hin deemu. Ka diinaattu jira, ka firaattu jira jechuudha. Kan diinaa kamiin ka islaamummaa irratti roorrisu, ka islaamummaa arrabsu, ka nabi Muhammad alayhi salaam arrabsu, ka rabbiin arrabsu, kan amma sammuu muslima balleessadeeti hin deemu an fira kiyyaa miti sun. Oromoo wajjin jedhamnu malee fira kiyyaa miti sun. Laakiin ka kabajaa wajji jiraannu kan waan jennu fira kiyya inni sun. Nagaa wajji jiraan. Kun laala amma akka isin jedhe kana kiristaanni Oromoodha kan jedhamu hundaa miti kan nuti wajjin nagaan jiraannu. Nagaa wajji jiraan wagguu isin jedhu waan biraa goonaa miti. Fira keenya jennee ka wajjin jiraannu jechuudha. Laakiin muslimni Tigreedhaa nuti bal'ina keessatti illee dhiphina keessatti illee nuti wajjin jirra. Waan tokko hojjanna waliin miinu yoo inni waa miidhallee hin miidhin jennaani wal hubanna amantaa tokko wajjin qabna waan ta'eef. Faranjii illee akkasuma Arabni illee akkasuma obbolummaa Islaamummaa kan jedhamu isa kanaadha. Oromoon ammoo kiristaanni Oromoodhaa ammoo ajjeefamuu qabaa jechuudha miti kan akkana jechuun. Fira keenya isaan irraa namni waan gaarii amantii irratti nuti roorrifne nagaa wajjin jiraan wal kabajnee wajjin nyaanne kanan dhoowwu islaamummaa. Laakiin ammoo isaan irraa nama muslima ajjeesadheetti hin deemu ka akkasidhaa sun akka diinaatti ilaalama jechuudha. Akka kanatti hubatamuu qaba. Jechi Ustaaz Ahmad jedhe sun jechi Ustaaz Ahmad jedhe suni jecha dogongoraadhaa osoo hin taane jecha sirriiti. Namtichumatu iyyuu dura akka malee gaafate erga sani ammoo muslimni akka waan Oromummaa jibbuu wayii fakkeessuudhaaf laa muslimni Oromummaa kana jabeessuu keessaa kan ka'e bar qubee bocdeetiin Oromoodhaaf kan gumaachi sheekotaa bar nama qaala Allahu qaala Rasuulu jedhee kare yeroo jalqabaatiif bar
yeroo jalqabaatiif afaan oromootiin kabarsiisuu eegale eenyudha sa naafi Afaan maafi Oromootiin kan sirbee afaan oromootiin kabarsiisuu eegale muslimtoota Kan sirbilleen akkasuma jedhama. afaan oromootiin bar haraamayyuu haa ta'uti haraamayyuu haa ta'uti sirba kana sirbina jedhee kan sirbe oromoodha kan reediyoo baneetii waa dubbanna jedhe oromoo kana haa dhageessifnu jedhee waan oromoo jedhamu kanayyuu ol qabee akka lallabuun kan godhe reediyoo yeroo jalqabaatiif kan bane muslima sheekota nama Kan waaqare lubbusaa wareegee Okay. summata kanaaf. namni qubee bocee ummataaf wareegamelleen kamaal godhelleen ummanni kun ufaa argu jedhen zamana nuti oromoon quba of hin qabne namni dhaabbateetiin mormaatiin ture amaaraafoo dhaabbatee irra caalaan muslima oromooti sheekota nama waaqaree bar jarra abbaa gadaa sheekaa bar Sheekh Muhammad Rashad Abdullah sheekaa bar Rahmatullahi. elemoo qilxuu sheekaa bar nama areeda qabu nama quraana qaree nama hadiisa qaree bar jarri kun guutuun sheekaa elemoo qilxuu faa jarra abbaa gadaa maqaa qabsooti malee maqaan isaanii isa kanaa miti maqaan isaanii orjinaalni isa kanaadhaa miti jarri kun guutuun isaanii sheeka dhaabbatanii oromoo haa ta'u jedhaniitiin nadhii gammadaas akkasuma jarri kun guutuun isaanii hundi isaaniidha namoota waaqaraan abbaa Jifaar bira dhaqi waaqa guutuu bira dhaqi akkasumallee ammoo jara biraallee yoo bira dhaqxee irra hedduun isaaniidha warri oromoo keessaa kaan sheekotaa isiniin jechuudhaaf oromoo kan dubbatan akka oromoon har'a kana oromoo jedhee dhaabbatu kan godhan muslimtoota kiristaanni goone jechuudhaatti hin jiru maaliif jennaan kiristaanni illee godheetii jira kiristaanni akka oromoon tokko ta'u akka oromoon waa socho'u kan godhe jira garuu ammoo waan isin hubachiisuu barbaadanii muslimni wagguu islaamummaan tokkummaa islaamummaa qabna saba biraa wajjin jedhu akka waan oromoo diiguutti akkasii farrajuu warra barbaaduuf jedhaman nuti oromoo takkaan gurguranne muslimni oromoo ni kabaje malee oromoo ol fuudhe malee maqaa ol kaase malee akka oromoon uftee jiraatu godhe malee garuu ammoo gariin isiidha amma dhufteetiin peentee fi peentee haa ta'u waaqeffataa haa ta'uti sadarkaa tokko faarratti baatee bar peentee illee kaluu kana dhufte waaqeffataan takkaa waa takka hojjetiin waaqeffataan illee kaluu kana dhufeetumaan bar kaluu kana mul'attee erga sanii bar sadarkaa tokko faara saffii awwaalaa irratti dhaabbata isin uf duuba deebi'an hun jetti nagama qabdan isin fayyaan keessan nagaa isin eegaltee waaqeffataan illee kaluumaa kana as baheeti peenteen illee waggaa dhibba kana as baheeti erga sanii kootta saffii awwaalaa nutti dhaabbata isin saffii duubaa dhaabbadhaan hun jedhan nagama misin fayyaadhaa misin garuu isin naguma qabdanii waan jedhu qabu gadha asirratti waan jedhe baluufi waa dabalaa bee inshallah konkolaachisaan jiru ofitti